Odeessaalee gabaaboos qabna. Ana Hamzaa Hussein. Gaazexeessituun miidiyaa FIB Sabboontuu Ahmad kaleessa hojiidhaa osoo galtuu poolisiin qabamtee hidhamu hojii geggeessaan miidiyichaa obbo Lammii Taayyee BBC'tti himan. Qondaalli buufata poolisii Labuurraa dubbisne gaazexeessituun kun isaan bira jiraachuu mirkaneessaniiru. Garuu eeyyama waan hin qabneef miidiyaatti dubbachuu akka hin barbaanne himan. Hidhaan kun lakkoofsa gaazexeessitoota gidduu kana Itoophiyaatti mana hidhaa galanii gara 14tti guddiseera. Waayilli koo ammayyuu taanaa obbo Lammii sa'a muraasaan dura argatee dubbisee ture. Kaleessa yoo hojii isheetii ba'aa jirtu karaa irratti eeganii qabanii hidhanii waajjira poolisii bakka isheen itti hidhamte gaafannee deebi'aa jirra mana biirootti deebi'aa jira. Sabboontuu gaafannee jalqabaa sabboontuun waa tokko waan ittiin hidhannetti himnee calma qabanii homaas natti himnee sababa itti hidhames maaliif akka hidhames eenyu akkana barbaades natti himnee sabooddee hooggantoota kutaa qorannoo akka jiran inni ol seennee gaafannee ajaraa namni hiisifatanii bira kaa'ate malee nu hin barbaanne ni jedhan. Erga ofii dhiine ta'eeti immoo maaliif mana murtiitti akkamitti dhiyeessuu hin danda'ama mirgi isheen sarbamuu akkasittiin immoo ajaraadhaan hidhamuu danda'a jennaan hin fuudhu dhufnee fuudha jedhanii qabna biraa nu kaa'an jedhanii bilbilee nutti himanii nu bira jirti amma dhufanii fudhatu jennee eegaa jirraa bilbilee hojii fuudhaa jechaan jirraa jedhan. Maaliif immoo maal balleessetti isaan immoo waa tokko waan beeknu qabnudhanii dhaawatu irratti hin beekin kan caljeeni kan qaban jechuudha. Kumti bilbilee raate bilbiluma nu qabaa jennaan kan qabamte ta'uusaa argine jechuudha ni qaamaan qulqulleeffanneetti. Kan ishee dhufanii qaban poolisoota Finfinneeti moo kan federaalaati? Kan Finfinneeti. Kan isheen jirtus waajjira poolisii magaalaa Finfinnee keessa jirti. Kutaa magaalaa Labuu Jamoof Labuu gidduu kan jiru muuziqaa safar bakka jedhamu kan jiru achi jirti. Baay'ee kan gaddine eenyuyyuu poolisiin namanti ta'uu danda'a qabuu danda'a yeroo qaban waan isheen ittiin qabamtu waan isheen ittiin shakkamte yeroo sitti immoo qaba jedhee irri mootummaa siree deemsa falmii akkas akka jedha jechuudha. Mirga kana hin arganne isheen jechuudha qabaneetuma kaa'anii jiru ishee gaafa gam namni tokko waa tokko hin gaafanne mammaattittee warra ishee sifate bilbilaan ishee sifate sanatu eegaa jiru jechuudha mammaatti mana murtiittis hin dhiyeessine nullee mirga wabii ishee mana murtiitti dhiyeessuudhaaf rakkannee jirra jechuudha sababa kanaan. Waggaa gamiif hojjette isin biratti isheen gaheen ishee maali? Sabboontuun gaazexeessituu kutaa bashannanaa televizyiinii FIB'ti. Almost gara waggaatti deemaa jirama. Baay'ee jaallannaa hojjettuu cimtuudha waan tuttuqaa adda addaallee nama qabdu miti mucaa cimtuudha mucaa baay'ee jaallannuudha. Isin biratti tun dhufiin dura ONN akka turte odeeffadheera achittis immoo akka hidhaa turte yeroo muraasaaf odeeffadheera isin quba qabdu kana? Akka oduutti dhagayeera yeroo sana isheenis qabanii osuma gallattatan jechuu dhagayeen jira. Dhimmachi ture naa ta'e yeroo sana expire ta'uu danda'a yeroo ammaa laalamtee barbaachisanii gallattanii yoo ta'an dhimma sana yoo ta'e har'a qabuun seera qabeessa ta'e natti mul'atu ana. Innillee sababa ta'uu danda'a yaada jedhu hin qabu. Toolisiin amma akka dhaabbataatti kan miidiyaa tokkotti maal gochuu yaaddan? Gama mirga gaazexeessitootaan qaamoleen siviilii hundumtuu irratti mirgi gaazexeessitootaa seeraan ala hidhamuun gaazexeessitootaa kun gaaffii biyya kanaa ta'ee jira gaaffii uummataa gaaffii mootummaa gaaffii dhaabbilee mootummaa ta'ee jira waan ta'eedhaaf yeroo wanti kun irratti hojjetamuudhaaf yaadamee jiru kun irratti gaazexeessituu cimtuu keenya kana qabanii haala kanaan qabanii suma mana murtiitti dhiyeessuu sun hojii isheetii eeganii halkan galgala qabuun sirrii waan hin taaneedhaa fi qaamonni dhimmi kun ilaallatu akka dhimma kana hordofanii mirgi ishee kabajamuu danda'amuu fi kallattii adda addaatiin qaamota adda addaa guddisuudhaaf xalayaa barreessuuf qophaa'aa jirra. Dhiheenya kana irra deebiin ka dubbisne obbo Lammiin gaazexeessituu Sabboontuun poolisoota Oromiyaan gara magaalaa Bishooftuutti geeffamuu ishee mirkaneessaniiru. To'annoo jala ooluu Sabboontuu Ahmad hordofee ibsa kabaasee waldaan gaazexeessitoota Oromiyaa ogeeyyii miidiyaa ajaja mana murtiif badii tokko malee halkan daandiirraa qabanii hidhuun sirna ijaarsa deemokiraasii biyyi keenya eegalte irratti gufuu ta'a jechuun ogeeyyiin miidiyaa sodaa tokko malee hojii isaanii akka hojjetan gochuun dirqama mootummaati jedhee akka amanus maxxanseera. Odeessaalee gaggabaaboorraan baaneerraa qorannoon Paalestaayin ajjechaa gaazexeessituu Aljeeziraa Shiriin Abuu Aqlaa irratti geggeesse loltuun Israa'el ta'e jedhe ishee ajjeese jedhe. Abbaan alangaa Paalestaayin bu'aa qorannoo isaa yeroo ifa godhu humnoota naannicha to'ataniin dhukaasa takkittii dhukaafameedha kaayyoon isaas ishee ajjeesuudha jedhe. Ministeerri Israa'el bu'aa qorannoo kanaan gonkumaa sobadha jechuun morme. Abbaan warraa barsiistuu mana barumsaa Teeksaas Yuuvolditti dhukaasa banameen ajjeefamtee Joo Gireeshiyaan dhukkuba onneen tasa lubbuun darbe. Barsiistuun Irnaa Gireeshiyaa jedhamtu waggaa 23 barsiisaa akka turte yoo ta'u haleellaa dargaggeessa waggaa 18 raawwatee namoota 21 galaafate keessa lubbuun ishee darbe.
Twitter ragaa maamilootaa dabarsee kennuun US keessatti doolaara miliyoona 100 miliyoona 50 dabame. Miidiyaan hawaasummaa fayyadamtoota hedduu qabu waliigaltee qaamolee qabiyyee fi ragaa maamilootaa hordofan waliin qabu cabsuun manni murtii US ibseera. Twitter ragaalee maamilootaa akka lakkoofsa bilbilaa fi iimeeyil qaamolee beeksisaaf dabarsee akka hin kennine waadaa qaba. Erga daa'imman reef dhalatan 11 balaa ibiddaa hospitaal Senegaalitti mudateen du'anii booda pirezidaantiin biyyattii Macky Sall ministeera fayyaa Abdoulaye Diouf Sarr aangoorraa ari'an pirezidaantichi gadda guyyaa 3 labsaniiru. Kanaan dura wantoota dinqisiisoo dandeettiiwwanii fi kalaqaawwan akkasumas uumamni adda ta'an kan irratti galmaa'u galmee dinqisiisoo addunyaa irratti. Ji'oota muraasaan asitti immoo Itoophiyaatti galmeen dinqisiisoo Afrikaa hundaa'uun wantoota dinqisiisoo Itoophiyaa fi Afrikaa keessa jiran galmeessuu jalqabeera. Kubbaaniyyaa haadha waan Afrikaa Initiative jedhamu jala ka jiru jaarmiyaan galmee dinqisiisoo Afrikaa haga ammaatti Itoophiyaa keessaa wantoota 14 galmeessuu ibseera. Albamni Hacaaluu Hundeessaa maal mallisaa jedhus Itoophiyaa keessaa gabaa muuziqaa addunyaa irratti dursuudhaan galmee dinqisiisoo Afrikaa irratti galmaa'uufi. Ofii galmeen dinqisiisoo Afrikaa Itoophiyaatti jalqabee maali? Hundeessaa fi hojii geggeessaa galmee dinqisiisoo Afrikaa kataan obbo Ashannaa fi Alamuu haala hundeeffamaa fi hojiilee dhaabbatichi hojjetu irratti BBC waliin turtii taasisaniiru. Yoom hojii akka eegale ibsuun eegalu. የአፍሪካ ድንቃድንቅ መዝገብ ከተመሰረተ ወደ 8 ወር ሆኖታል። ኦፕሬሽናል ሆኖ dhaabbanni galmee dinqisiisoo Afrikaa kun erga hundaa'ee amma gara ji'oota 8 ta'eera. Qabatamaadhaan erga hojii jalqabne ammoo ji'oota 3 darbeera. Dhaabbata kana hundeessuuf kan nu kakaase tokko qabeenyi keenya qixa sirriin hin beeksifamne. Hojiin miidiyaa keenyaa booddeetti hafaadha. Waa'ee keenya beeksisuu caalaa warri adiin waa'ee keenya maal jedhu jenneet eegna. Gootota keenya hin dhaadheffanne. Kanaaf gootota keenya hamma warri adiin beekamtii kennaniifitti eegneeti ka beeknu. Nuti immoo gootota keenya ilaalcha keenyaan madaala keenyaan uummachuu qabnaa jenneeti kakaane. Obbo Ashannaafiin akka jedhanitti hojii ijoon galmee dinqisiisoo Afrikaa Itoophiyaa fi Afrikaa beeksisuudha. Galmee kanarratti maaltu akka galmaa'us akkanaan himan. ሰዎችን ብቻ አይደለም የምንመዘግበው ኢትዮጵያ ላይ ያሉ የወፍ ሀብቶች ሪከርዶች nuti kan galmeessinu namoota qofa miti. Bineensota Itoophiyaa keessatti qofa argamanis ni galmeessina. Wantootni Itoophiyaa keessatti qofa argaman hedduutu jiru. Garuu wanti beekame muraasa. Kanaaf nuti wantoota adda ta'an kanneen Itoophiyaa keessatti qofa argaman galmeessina. Wantootni adda jedhamanii galmee dinqisiisoo Afrikaa kanarratti galmaa'an gosa hedduudha. Namoota, bineensota, ispoortiidhaan, kennaa adda kalaqaan uumama adda addaa hunda kan hammatu ta'a. Nuti of dandeenyee hojjechuu barbaanna ka jedhan obbo Ashannaafiin garuu dhaabbata galmee dinqisiisoo addunyaa waliinis hojjechuuf waliin dubbachaa jiraachuu himaniiru. Dhaabbilee Afrikaa akka gamtaa Afrikaa fi IGAD wajjin wal dubbisuu jalqabuu himan. Ofii kanneen maqaan isaanii galmee kanarra taa'ee maal argatu? ጊነስ ቡክፎን ሪከርድ ላይ ነው ስትመዘገብ ከፍለህ ነው የምትመዘገበው። እነሱ ጋር ከተመዘገብክ በኋላ የሪከርድ ታይትሉን ከሰጡህ በኋላ $1 አይሰጡህም። galmee dinqisiisoo addunyaa yoo fudhatte irratti galmaa'uuf kaffalteeti. Isaan biratti galmooftee erga waraqaa ragaa argatteen boodas homaa siif hin kennan. Badhaasni guddaan achirratti galmaa'uu keetiin argattu garuu carraan waan siif banamuuf karaa ittiin fayyadamtu argatta jechuudha. Nutis galmee dinqisiisoo Afrikaa kana hundeessinee erga namoota baasuuf jalqabne namootni galmaan carraan banamaa fi jira. Amma fakkeenyaaf dubartiin Itoophiyaatti rifeensa dheeraa qabaachuun galmeessine dhaabbileen dibata rifeensaa oomishan ambaasaaddara godhataniiru. Kun carraa isaan argatanidha. Kan biraa dheerinaan Itoophiyaa keessaa riikardii qabatee kan galmeessine Nagahoo Jimaa maqaa isaatiin magaalota Oromiyaa 4 keessatti fiigichi qophaa'uuf adeemsarra jira. Kanaaf namoota galmaaniif carraa guddaatu banamaa deemaa jechuudha. Hanga ammaatti wantoota 14 galmeessuu ka himan obbo Ashannaafiin manguddoo umurii waggaa 69tti yuunivarsiitii Jimmaa seenanii fi albama Hacaaluu Hundeessaa maal mallisaa jedhu galmeessuutti jiraachuu himan. Maal mallisaa waggaa har'aa yeroo gadhiifamu artistoota bebbeekamoo idil addunyaa ta'an hedduu gulantaa gurgurtaa idil addunyaa irratti dursaa ture. Gabateewwan gurgurtaa muuziqaa Ameerikaa, Ingiliz, Kanaadaa fi Awustiraaliyaa dursuudhaan to'atee ture. Kuni gabaa muuziqaa Itoophiyaa keessatti waan takkaa argamee dhagahamee hin beekne.
Galmeen dinqisiisoo Afrikaa kun Afrikaa hunda ni hammata ka jedhan obbo Ashannaafiin guyyoota 20 booda gara Morookoo deemuuf jiraachuu himan. Morokootti haati biyya maalii tokko si'a tokkoon daa'imman 9 deessee turte. Kun rikoordii addunyaati. Nutis qaamaan achi deemne beekamtii kenninee fi galmee kana irratti galmeessina jechuun dubbataniiru. Tapha xumuraa waancaa Champions League Awurooppaa bara kanaa sanbata borii magaalaa guddoo France Paarisitti taphatamuun kilaboonni gameeyyiin Real Madrid fi Liverpool waliin morkatu. Kilaboonni lameen waggaa 4 duras bakkuma kanatti waliin taphatanii Real Madrid olaantummaan xumuree ture. Kana baranaas si'oominaan eegamaa jira. Eliyaas Mulugeetaa dabalata qaba. Nami kubbaa miilaaf jaalala qabu kamuu taphi kun akkasa jala darbuun fedhu. Kanneen fedhii kubbaa miilaa hagas maran qabnellee waa'ee falmii kanaa asiinis ta'e achiin dhaga'anii jiru. Seenaa Champions League Awurooppaan marroo 13f waancaa kaasuun morkataa kan hin qabne Real Madrid kilaba marroo 6f shaampiyoonaa ta'an Liverpool wajjin falmii cimaa taasisu. Kilabni cimaa Speen keessaa Madridoonni tapha gulaallirraa eegalanii akkitti waancaaf ga'an ajaa'iba waan jedhamuu danda'udha. Chelsea, PSG fi Manchester City akka isaan irra aanan namoota hedduu raaje. Taphoota kanneen mo'amanii roosoo jedhamanii taphicha obbaa'uuf wayita jedhutti qilleensi milkii gara isaanii guuruun mo'atu. Jifataan isaanii Karim Benzema yeroo kamuu caalaa ga'umsa bareedaarra argama. Taphoota Champions League baranaa irratti galchiiwwan 15 lakkoofsuun kan dursaa jiru Benzemaan La Liga Spain irrattis gooliiwwan 27 galchuun taphataa urjii ta'uun baricha xumureera. Waa'ee kilaba isaa isa biraa Vinicius Junior yoo kan ilaallu ta'e akka baranaatti gooliiwwan hedduu lakkoofseen beeku. Taphattoonni ciccimoon lamman kun tapha sanbataan sarara ittisaa Liverpool akkaan qoru jedhamee eegama. Kaaniin ammoo bara taphaa kanaan waancaa FA fi Karabaa'oo kan kaasan Liverpool geeba liigichaa Man City'n durfamuun dhabaniiru. Barana waancaa 4 nyaachuun seenaa quadruple hojjechuuf kan abjootan leenjisaan Jurgen Klopp 3 fudhachuun mirgaan galuuf hawwiin isaanii xumuraa Champions League'dha. Klopp waa'ee garee isaanii hoggaa dubbatanitti dhugumaan taphattoonni kunniin addadha jedhaniiru. Waancicha injifatanii deeggartoota isaanii qiliixamsuutti galchuuf qophaa'uu isaanii ofitti amanamummaan dubbataniiru. Waa'ee tapha kanaa gaafatamee kan ture Benzemaan Liverpoolonni tarii waancaa kana akka mootan yaaduu danda'u. Nutis kan barbaannu isa kana jedheera. Leenjisaan isaanii Carlo Ancelotti gama isaaniitiin sararri gidduu taphattoota muuxannoo hedduu qaban Modric fi Kroosiin durfamu Benzemaa fi Vini Junior wayitatti dabalaman sodaachisaa ta'a jechuun dhaadatan. Gannaa furiin dura tapha waancaan Madrid wayita Liverpool injifatu miidhamaan dirree keessaa kan ba'e Mo Salah falmii boruutiin haaloo akka ba'u barbaadu dubbateera. Taphni waancaa Champions League Awurooppaa addunyaan si'aayinaan eeggatu boru sanbata xiqqaa galgala sa'a 4tti biyya Faransaay Stade de France'tti gaggeeffama. Gaaffiin eenyutu irra aana jedhus gaafas deebii kan argatu ta'a. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumurree jirra. Torbee guutuu nufaana turtanii kan nu caqastan galatoomaa jennaa. Sagantaa har'aa akka qopheesse Eliyaas Mulugeetaatii ogeessi teeknikaa Oskaar Buungaa ture. Haga wiixata walitti deebinutti sanbattan gaarii qabaadhaa isiniin jenna.